Saayintistii barreessaa buursitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko ka turan Dr. Taaddasaa Ebbaa bara 1943 Wallagga Lixaa Najjootti dhalatan. Barnootaan digirii isaanii duraa kooleejii qonnaa Haramaa yeroo sanaarraa qabxii olaanaadhaan digirii isaanii lammataa as Yuunaayitid Isteets Wiskaansan State Yuunivarsiitii irraa akkasumas bara 1974 dooktorummaa PhD Jeenetiksii biqiltuutiin biyya Kanadaa British Columbia Yuunivarsiitii irraa fudhatan. Gara biyyaatti deebi'anii kooleejii qonnaa Haramaa yeroo sanaa keessatti eega barsiisaa ta'anii hojjetaa turanii booda dhaabbata Ethiopian Research Institute jedhamu keessatti akka qorataa saayinsiitti hojjechuu jalqaban. Ijoollummaa isaaniitii jalqabee nama hojii jaallatan, naamusa qabaniif rakkataa gargaaruuf fedhii guddaa qaban ta'uu VOA'tti dubbatan. Obboleessi quxusuun isaanii biyya Kanaadaa magaalaa Torontoo jiraatan obbo Fiqaaduu Ebbaa. Namummaan hundisaayi nama hojii jaallatudha. Ijoollummaa isaatii qabeeyaan hin argu waanuma tokko gochuu yaala yeroonnumaa. Yuunivarsiitii immoo ergii galee booda namni siyaasa sanbataa gammaduudhaan maaloo warri kaan deemanii hin ejjeta ture. Biyyattiyyuu hin galu samarii sana hojjeta. Horii kanaan egaa wanta baay'ee hojjechaa ture tokko anin ejjete mana tamaariiti. Naannoo keenya manni tamaarii hin turre. Namoonni baay'een carraa akkasiin qabanii horiinis hin jiru. Ammanni maal godhee horii ergee nama qaqqabsiisee lafuma keenya irratti abbaanii barsiisu sun mana keenya taa'ee damooziin kennamaa fi ijoollee barsiisee manni tamaarii sun guddatee iddoo biraas immoo akkasuma ture amma walitti dhufee haayiskuulillee ta'eera. Dr. Taaddasaa Ebbaa eega Ethiopian Research Institute keessa hojjechuu jalqabanii booda sanyii midhaanii irratti qorannaa guddaa geggeessuu isaaniitiif kuusaa sanyiiwwan midhaanii Ethiopian Gene Bank hundeessuuf hoogganuun qooda guddaa gumaachuu isaanii ka dubbatan ka bara sana dhaabbaticha keessa hojjetaa turan obbo Isaa Gannatiiti. Xuruusaa ministeerii keessa mana kibirii 2-3 mana xinnoo tokko keessa turan dur yeroo jalqabani. Agricultural Research Institution kana keessa hojjechaa turani. Egaa German Foundation original isaanii British Embassy fi Kenya Embassy gidduutti mana haaraa kan hojjechiise Dr. Taaddaseedha kan hin beeku. Ani argeera hunduma isaa warra injiinerii warra project manager dhaqanii lafa sana laalanii haasa'anii kan Jarmaniitis nama tokko Queen kan jedhamu faranjii tokko fidanii innis gargaaraa ture. Project managerii ture. Waggaa 2 moottan fixe laata biildii gochuudhaaf. Qorannaan Dr. Taaddasaan yeroo sana sanyii xaafii irratti geggeessan qooda akkamii akka gumaache ka dubbatan immoo kabaroota dheeraadhaaf jaala qabsoo isaanii turanii fi adda bilisummaa Oromoo keessatti waliin hojjetaa turan obbo Abbaa Caalaa Lataati. Xaafii irratti qo'annoo godhee 1969 wanti inni barreesse amma marraatti riferensii ta'ee jira. Eegasii itti fufanii qo'annoo xaafii irratti godhameeni xaafii gosa 3282 amma jiru jedhameetu kunni ta'aa jira. Seenaan isaanii gabaabaan sirna geggeessaa isaanii kaleessaa irratti dubbisame akka ibsutti Dr. Taaddasaan ogummaa saayinsii isaaniitii ala qabsoo mirga Oromoo bara sana icciitiidhaan geggeessamu keessaa qooda guddaa fudhachuu isaaniitiin mootummaa dargii yeroo sanaatiin adamsamuu waan jalqabaniif dursanii dhagaanii bara 1979 miliqanii biyyaa ba'an. Waa'ee biyyaa ba'umsa isaanii haati warraa isaanii Aadde Addisee Gannatii akkanatti yaadatu. Egaa isa barbaadaa turani. Namni tokko namni keenya achi kan hojjete dhufanii doktoree hin barbaadu kanaafi okaraa qabaatani akka miliquu godhaa. Dargini ijarraa taa'ateera takka mosheenii jiippiin isaanii kun qaamii taxariidhaan balbalaan nu dhaabatti zamanyaa mataate. Saboo riisarchii kanaafi karaa Wallaggaa kana deeme. Boorderii kanuma bahu sanatti deeme dhufanii amsa laqaa tokko gaafatan amma qabee Finfinnee keessa akka hin baaneedhanii booddee dhufee natti himenne. Egaa qabsoo keessatti hundumti keenya muuvimentii keessatti hirmaata godheera. Barbaachatti ka'anii namni isa walitti qabamu mana keenya fa'itti isa fa'aa argataniiru. Hojjettuun keenya dookumentii tokko nu jalaa forjii gootee dhattee qabaleetti laasteetti qabaleen immoo dabarsanii sekiritiitti kennu turan. Dur silkiin hin turre
telefoonuma ishee karaa telekominikeeshinii bilbilan kana isheenumaan hin barbaade bilbilee fi barbaadamaa jirtu oo dandeesse gaa ammoo akkuma deemtu jedhee dhimee kanuma boorderiidha dhaqee achiin kutee deeme gaa. Kan yeroo sana qabsoo ABO lafa jala geggeessamaa ture keessatti qooda gumaachaa turan adda addisee maaltu mudate? Waggaan deemetti hin qabame hundumtuu deddeemanii baaroo tumsaafaas deemee warri OLF'n egaa yogguu deemanii dhaabuu hin dandeenye waan hojjetamaa ture nu duukaa bu'utti ka'an qeesii nu waamanii riphaa polotikaan kun fokkisaa deemteetti isin hidhamtu jedhan waanuma hojjetame wajjin qabamnee hidhamne egaa waggaa kudhan ji'a 3 moo ji'a 2 hin qoodha. Dooktar Taaddasaa Eebbaa bara 1979 akkamitti akka daangaa qaxxaamuranii Sudaanitti ce'anii fi isaanitti dabalaman kan nuuf ibsan immoo hiriyaa isaaniif jaala isaanii yeroo dheeraa Obbo Fiqaaduu Waaqjiraati. Naannoo Kurmoo hojiidhaaf deemeetu ganama ka'ee warra boordarii eeganii wajjin eksersaayizii godha hin fiiga. Guyyaa 2-3 ergii deemee jedhee jarri egaa homaan godhu ibnaan irraanfachiisee utaalee Sudaan boordarii ceesee Kurmuun gale sekuritiin Sudaanii itti dhaqee of kennee achi yoon bulchine fuudhanii kaartumiin ga'an kaartum yommuu fidanii balbala cufannee mana keessa jirraa dhufee balbala nutti rurrukute unbelievable shookii nuu kenne isa booda hojiitti gadi taa'e nama hojii introvertiidha haasa'an baay'isu. Dooktar Taaddasaa Eebbaa adda bilisummaa Oromoo keessatti miseensa koree gidduuf koree hojii raawwachiistuu hoogganaa damee dinagdeef damee haajaalaa dabalatee yeroo adda addaatti sadarkaa adda addaatti ga'umsa olaanaadhaan hojjechuu isaanii dubbata seenaan isaanii dubbifame yeroo isaan kaartum seenan kan achi turan jaalli isaanii kabiraan obbo Abbaa Caalaalataa hojii Dooktar Taaddasaan kaartumiif achii boodallee hojjetan hedduu keessaa kitaabni seenaa Oromoo isaan kaartumitti barreessan gumaacha ijoodhaa jedhu. Kan akka inni kaartum ga'een 79 barreessee xumuree 80 keessa maxxanfame kitaaba Gadaa Milmaa jedhu sana jechuudha. Oromiyaan Introductory jedha afaan Ingiliziitiin barreesse dura afaan Oromootti hiikne kitaabi sun gama lamaaf hojjeta. Oromoo isa of hin barre eenyummaa Oromoo isa barsiisa. Nama alagaammoo bifuma salphaa ta'een Oromoon eenyu akka ta'e isaan barsiisa jechuudha. Kitaabi sun 1980 maxxanfamee haa ba'uuti haga har'aatti hojiirra oolaas jira. Hojii guddaa Dooktar hojjete. Dooktar Taaddasaa Eebbaa waggaa 2 dura dhukkuba kaanseriitiin qabamanii eega wallaanamaa turanii booda caamsaa 1 bara 2022 haadha warraa isaaniif ijoollee isaanii 2 akkasumas ijoollee isaanii duubatti dhiisanii mana isaanii as Alexandria Virginia jiru keessatti du'aan boqotan sirna awwaalcha isaanii kaleessa bakka maatii firoottan akkasumas jaallan isaanii qabsoo argamanitti kutaa Virginia Fairfax Memorial Parkitti kabajaaf yaadannoo guddaadhaan raawwatame.